mootummaa naannoo Oromiyaa adde shimalis dhiifama obbo shimalis abdiisaa hedduu si jaalanna mee namni keenya waggaatti meeqaatu dabala namni keenya kan dabalu waggaatti miiliyoona tokko tuqaa sadii miiliyoona takkaa fi miiliyoona tokko tuqaa sadii miiliyoona takka tuqaa sadii silaa keetettis dhugaatii hedduu takka na gammachiisa bareedaadha ture hundaafuu mee wanni akkanatti namni baay'atuuf maaliif jettee yaaddame isin marga namni keenya ciisu numa dhalchaa isin marga namni keenya ciisu numa dhalchaa kanaafuu rakkoodha ani akka nama tokkotti wanni kun rakkoo natti hin fakkaatu haajan nuti mee yoo hoddomaatan maal isla rakkenni amma tokko kanuma keessan afaan adda addaatiin dubbatee akka keessan hin taane si shakkisiisa yoo keenya hin taane yoo kan keessan hin taane kiyya jedhaatutti gargaaramaa ta'u yoo barbaadan kan biraatti barbaaddadha kiyyaa miti jettanii otoo ittiin gargaaramin akkanaaf. Okay, galatoomii muummicha naannoo Oromiyaa. Lataan qananiitoo mee dubbii ilmaan dhalachuu sanarratti wal qabatee inni noo maal jaa? Akka cirracha galaanaa qoraa baay'adhaa jedhe kun eebba faa waaqaati. Gonkumaan dhagayinaa isa jarroo deessitu waa'ee karoora maati. Lataan qananii yaafunoo akka cirrachaatti baay'adhaachaati jira. Lataa qananii mee warra ijoollee lama bichaa dhalaa warra ijoo jira isaaniif hoo? Ijoollee lama malee dhalchiinaa inni jedhu gatiin qabu hundisa maal diddama yoo dhalchitan isa sinii guddisa maaliif lama dhalchitu maal michiitu sin qabee Oromoon baay'ee dhalchee waan nyaachisu yoo hundabe guddatanii baratanii rakkoo uummata keenyaaf akka nuuf fidan fala hanga dandeessanitti dhalchaa ilmaaf intala seenaaf duudhaa abbootii kan deebistu bakkeedha uummata Oromoo biratti dhala jechuun warqeedha gammachuuf kolfa malee in arginaa mimmaanii horaa baay'adhaa ta'a warra durbaaf ilmaanii guddadhaa damee baasaa kallattii hundumattuu iji amaan sillaalte xirqam jettee gubattu